Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa immoo Noovembar 3 jechuudha. Baatii 11 2024 hawwaalaa yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas bilaak maarketii kan jedhu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa sanbata waan ta'eef baankii Infinnee jechuudha. Maaliif guyyaa har'aa hin mul'isu. Mul'isan waan itti sharafaa jiran hin beekamu waan ta'eef kanan isinii qabadhee dhufe gabaa gurraacha qofaadha jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Obboloota koo amantaa biraa taatanis nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansuun egaa biyyoota akkuma beekamaa ta'e biyyoota naannoo 19 isinii fidee dhufeetiin jira. Egaa isin immoo turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u. Egaa akkuma beektanii sharafa guyyaa guyyaatiin meeqaan akka oole isin biraan geessisuudhaaf qophii kootii haa ta'uyyuu malee jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafni gidduu kana xiqqoo gadi sissiqaa deema, saantibaan gadi hir'achaa deema. Sababii isaa immoo egaa kaleessa isiniif viidiyoo isaa hojjedheetiin jira. Hamma gaafa dhaabbate jedhameetti yaa'u dhaabbate noormaalii hin jiru waan ta'eef hojjechaa jira. Saniif egaa walumaan ilaallaa jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarri tokko akka Itiyoo Black Market .comiitti 139.49 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin hawwaala akkasumas Itiyoo Black Market .comiin 99.94 oolee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Black Marketiin 91.55 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo Black Market .comiin 180.39 oolee jira. Sagalee gadi bu'eef immoo na of koshaa isiniin jedha. Xiqqoo jarri waan na xiyyaataniif jiraniif sagalee koo gadi qabee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Black Marketiin 160.79 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan. Chaayinaa Heewaan tokko karaa Itiyoo Black Marketii yookiin gabaa gurraachaatiin jechuudha 19.59 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroonidha. Suudiin kiroon tokko karaa Itiyoo Black Marketii yookaan hawwaalaa kan jennuun jechuudha 13.4 oolee jira. Akkasumallee immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Marketii .comiin 151.23 oolee jira. Inni itti aanu mootii diinaarotaa kan jedhamu diinaaraa gosa 3 jiran keessa diinaarri Kuweet sadarkaa tokkoffaa irra kan jirudha. Guyyaa har'aa diinaarri tokko karaa Itiyoo Black Marketiitiin 455.22 oolee jira. Akkasumallee Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Black Marketiitiin 37.98 oolee jira. Fakkeenyaaf jechuudha mucaan tokko keessaan na gaafatte har'a. Atoo yeroo asirraa dabarsiteette gadda yeroo viidiyoo hojjettee asirraanii nutti himte 38 jettee. Garuu daldala gaafadhe immoo 36 adii naan jedhee jette. Sababa kana immoo isinitti himee jira. Namni tokko hojii hojjetu keessaa namni tola namaaf hojjetu abadeen tasuma hin jiru jechuudha. Eenyuyyuu haati ofiitiyyuu tola kan namaaf hojjetu hin jiru jechuudha. Itiyoo Black Market .com sarchi yoo goote 38 yoo ta'e inni immoo meeqa sirraan buufadha'ee inni taaskii kaffalee beenzila guutee deemee si harkaa ufee fuudha. Amma immoo bakka gurgurachuu deemutti geessee nama biraa gurgura. Ammas akkasuma bu'aa baay'ee keessa darba waan ta'eef sirraa immoo birrii 2 yookiin birrii 3 kutachuu dirqama jechuudha. Akka daldalaati. Daldalaan tokko 2
daldalaan tokko sadii, daldalaan tokko immoo tokko sirraa mura jechuudha. Viidiyoo isaas guuchisee hojjedheetiin jira. Asumaan deebii obboleettii kiyya sii ta'a je'eetiin yaada. Akkasumas inni itti aanu immoo Saudii riyaalidha jechuudha. Saudiin riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa ethio.blackmarket.com jechuudha. 37.23 oolee jira. Garuu akka siistema warra Saud Arabiyaa jiranitti jechuudha. Birrii baay'een 29 jira. Birrii xiqqoon immoo hanga 30 jechaa jiru jechuudha. Yeroon isiniin jedhu tokko ishee 29 otoo hin taane birrii qabdan 29 firtu jechuudha. Warri baay'ee qabdan immoo digdamii sagalii firtu, warri xiqqoo qabdan immoo 30 firtu jechuudha. Akkasumallee biyyi itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com 362.78 oolee jira. Akkasumallee Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com 197.6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Bahreen dinaaridha. Bahreen dinaarri tokko karaa ethio.blackmarket.com 370.57 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa ethio.blackmarket.com 4.6 oolee jira. Akkasumallee Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko karaa ethio.blackmarket.com 2.85 oolee jira. Yemen riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket.com 0.55 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqil tokko karaa ethio.blackmarket 37.23 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa ethio.blackmarket.com 1.66 oolee jira. Inni dhuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa ethio.blackmarket 37.48 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya guyyaa har'aa viidiyoo ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.